Kanaan booddee anumtuu dadhabeera. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu. Kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyya kutaa 1 hanga 6tti qofa baradheera. Maatiin koo harka qalleeyyii waan turaniif kutaa 6 olitti barnoota na barsiisuu hin dandeenye. Sanaatiif ani immoo gara magaalaa mana namaa galeen hojii hojjetadhee barnoota koon baradha jedhee yaadus haa ta'uutii garuu hanga hiriyoonni koo kutaa 10 gahaniitti yaalus waggaa 5 guutuu garuu gonkumaa naaf hin milkoofne. Maarree kanaan anis biyyuman dhaladhe keessatti mana namaa waggaa dheeraa jiraachuu koorra mee gara magaalaa Finfinnee deemeen hojii magaarii manuma gaarii keessatti illee yoon qacarame jedheen fuula nama naannoo koorraa dhokachuuf nama gaggaafadheen nama biyya koo iyyaafadheen gara magaalaa Finfinneetti ni malee. Sanaanis nama naaf gaafatanii guyyaa 2 booda mana namaatti hin qacarame. Haa ta'uutii garuu manneen jalqaba irratti qacarame an afaan Oromiffaa qofa waan hin danda'uuf haati manaa sun natti ori'aa waan ooltuuf baatii tokko ergan dalagadhee mindaa kiyya ergan fudhee booda nagahaa kanaan olitti mana kana keessaa dalaguu hin barbaadun jedhee. Sanaanis si'a lammaffaa mana warra Faddaalaa deemeen mana akkanaaf barbaadan hin gaafadhe. Faddaalaanis guyyaama sana jaarsa otoo fuudhiin ijoolleen godhatiin yoo xiqqaate waggaa 50 ol darbetti galeen akkan hojjedhuufi na gaafate. Anis badaa kanatti tooftaa magaalaa Finfinnee waan hin beekneef nama meeqa qabduu mana keessaa jedhee yeroon gaafadhu anuma qofaadhaa maatiin kiyya sobee baadiyyaa jiru naan jedhe. Anis tole jedheen nama tokko qofaa ta'uusaa bareen egaa hojiin natti hin baay'atu jechuun waliin ni malee. Haa ta'uutii garuu dubbiin hojjettuu manaasaa qofa akkan ta'uuf hin turre waliin illee akkan jiraadhuufi hojiidhaa yeroo dhufu galgala hedduu na rakkisaa. Dabalataan uffata dibata urgooftuu anaaf bitee dhufaa. Anis yeroo booddee isin nama guddaa miti ani isiniif daa'ima keessaniin ta'aa maaloo bifa kanaan na yaadinaa jedhee yeroon gaafadhu sirriidhaa. Haa ta'uutii garuu umriin fuudhee ilmaan horachuu danda'utti mana waraanaatti waan hin dabarseef jireenyi ani kanaan booddee jiraadhu jireenyuma calli jedhaatii. Kanaaf wanti hin godhu wanti raawwadhu ulfaatinni isaa natti hin argamu. Yoo naaf taate yoo waliif galle yeroo mana fe kanatti iyyuu waliin akka jiraannuun barbaadaa jedhee na gaafata. Yeroo kanattanis isin umriin keessan deemeeraa haa ta'uutii waliin jiraanna haa jennuu yoo isin boqottan daa'ima koo abbaa maleen guddisaayii jedheen deebiseefi. Yeroo kanatti inni kanaan booddee wantan dhalchuu danda'u miti. Mana waraanaa keessatti rasaasni bakka hedduu na rukuteeraa. Jiraachuufuu umriin koo gabaabaadhaa. Hanguma lubbuun koo jirutti ofin gammachiisa jedheenii maatiin firoottan koo akkan jirutti otoo hin taane mana waraanaa keessatti akka du'etti beekuu ergan akkana ta'ee hafee kanaan booddee eenyumatti iyyuu mul'achuu hin barbaadu jedheen dhokadheen jiraachaan jiraa. Mana waraanaatii dhufus bakki sanatti wanti hin baradhe gaarii waan tureef waajjira mootummaa keessatti ammallee bakka gaariin hojjedhaa jedhee naaf deebise. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Jalqaba irratti fudhachuun baay'ee natti ulfaate. Haa ta'uutii garuu waa'ee isaa wantoota inni dabarse gara baatii 2 erga natti himee booda namuma biyya koodhaatii waliin ciisu nan eegale. Keessa kiyyatti daa'ima hin godhatu jedhee waan hin yaadeef wantan fayyadame tokkoyyuu hin qabu. Haa ta'uutii garuu jaarsa jedheen kan hin tuffadhe kuni daa'ima gadameessa koo keessatti hambise. Gaabbuufis gammaduufis waliin wallaalchise. Yeroon itti maaloo naaf dahi har'aa kaasee mindaan argadhu
akkaawuntii kee irratti hin galchaa. Firoottan koo lubbuudhaan jiraniifis kunoo asin jira jedheen nan bilbilaa fi maaloo naaf dahii jedhee na kadhate. Haalli nama kanaa wanta na gaddisiiseef tole jedheen nan daheefi. Milkiin kan Rabbiidhaatii. Daa'imni keenya dhalatee torbee tokko booda addunyaa kanarraa boqote. Gammachuun fuulli isaa ifee ture deebisee dukkanaa'e. Anatti illee baay'ee dhagahame. Haa ta'uutii garuu Rabbiin deebisee kadhadheen daa'imni irra deebiin gadameessa koo keessatti uumame. Sanaanis nan daheefi. Otuma sodaannuu baatii ja'anoof goote. Obbolottansaa firoottansaa waamee ani hin duunee kunoo jiraa firii malee isinitti mul'adhu jedheenii kanaan booddee otoo hin du'eeyyuu homaan ta'u jedhee maatii isaa waamee gammachiifate. Bifa kanaan waggaa 5 waliin jiraanne. Umriin kiyya gara waggaa 24 gahee. Kan abbaa manaa koo gara 60 keessa ni seene ta'ee hin beeku. Haa ta'uutii garuu yeroo waliin ciisnu baay'ee dadhabee. Hanguma kana anaan immoo miirri koo baay'ee ol ka'uun dadhabbinni isaa guddatee natti mul'atu yeroo eegalu edaa akkaafuu dubartoonni umrii malee heerumu jedheen yaaduu nan eegalee. Hanga nyaadhu miirri natti jabaataa of dadhabuun eegalee. Abbaan manaan koo kunis yaalee ni dadhabee. Bagan daa'ima koo ija kootiin arge malee akka barbaadde yoo taate iyyuu ani sitti murteessu. Anis yeroo dargaggummaa koo miira ho'aa jabaataa na diduun qaban ture jedhee natti haasa'e. Akka isaatti utuman isa waliin jiraadhu hiriyyaa sanyoo abbaa manaan alatti akkan qabaadhu ture. Kun immoo sammuu ofiitiin iyyuu xuraa'uu qulqullina dhabuu nama gaafata. Ifaaf ifatti abbaan manaan koo kuni kanaan booddee dadhabeeraa jedhee natti hime. Sanaanis ol baaseen erga gadi buusee booda ofii kiyyaa jireenya koo mijeeffadheeraa. Kan naafe kan maatii kootii biyya hambaatti na ergiitii maatii koo nan gargaaraa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti abbaan manaan koos homaa rakkoon qabu daa'ima koo anumti nan barsiisaa amma naaf jabaatee jira. Anis ija isaa keessa ilaalaa jireenyaaf abdiin godhanaan jedhee. Sanaan piroosesii jalqabeen naaf milkaa'ee gara biyya hambaatti imala koon taasise. Innis hojjettuu gara biraa nyaata hojjettee deebitu qacaratee daa'ima koo guddisaa waliin jiraachaa jiru. Har'a ergan biyya hambaa dhufee waggaa 4 guuteera. Warra koofis wanta isaan barbaadan godheera. Sa'aatii kanatti gara biyyaatti deebi'uu barbaadus haa ta'uutii garuu jireenyin jaarsa kana waliin jiraadhu egeree koo akka miidhu eenyummaan koon jaalladhu akka inni balleessu natti argamaa jira. Dhiiseen dhiira gara biraatti heerumuuf badiin irratti dalagee wanta natti balleesse tokko iyyuu hin qabu. Akka namummaa isaatti jaalladheen waliin jiraachuuf immoo rakkooma kana dura isiniif hin dhaheetu ammas deebisee mana koo keessatti na mudata. Tarii yeroon dubbadhu yookiin haasa'u salphaa fakkaatus kan keessa jiruuf garuu rakkoon kuni ulfaadhaadha. Ana ishee reefu shamarranii isa dulloomee miti. Namumti umriidhaan wal gituyyuu waan kanarratti yeroo wal dhabu anis beeka isinis ni beektu. Mee kana godhinaan jedha. Silaa ilmi hiyyeessaa otoon jaallatiin seenee bahuun immoo itti ulfaata. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenya tokko nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti barreessaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee na deeggaraa jecha xalayaa jaalalaa barreeffamaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ni gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Gariin ifa abdataa si maleen qabu. Kirkira jaalalaa.
wanti dhaabbatu tokko hundee qaba. Wanta itti dhufan dandamachuuf hundeen inni irra dhaabbatu murteessaadha. Hundeen mukaaf qofa hin moggaane. Hundeen ilma namaa uumaa isaati. Uumaan bakka isaatiin socho'u. Namni isarratti hin ijaaramne bubbeetu oliif gadi oofa. Yaannii fi qalbiin namaas akkasuma hundee qabaachuun dirqama. Hundee irra dhaabbatu jabeessuun hiree isaa ta'us leensaan xiqqoo taatee akka nama umuriin fagaateetti kan ishee yaaddu ture. Abbaan ishee obbo Gammadaan harmee ishee yeroo fuudhu qormaanni hedduu waan isa qunnameef mucaa jalqabaa leensaa waan argateef kunuunsa ishee guddise. Bara harmee ishee waliin wal baru yommuu leensaa waliin haasa'an miira addaa keessa seena. Harmeen leensaa magaalaa Shaashamannee keessatti osoo isheen karaarra teessee akaayii gurgurtuu ture kan isheen ija isaa keessa buute. Samiiraan kan dhalatte Harargee magaalaa Wadaayii keessatti taatus maatiin ishee lola ollaatti uumameen warra gumaa faana wal fixuu waan kajeelaniif gara Dirree Dawaatti baqattee achii booda kan isheen magaalaa Shaashamannee dhuftee jireenya karaarraa jiraachuu eegalte. Abbaan leensaa onnee qeerrummaa isaaniitiin Samiiraadhaaf booji'ame. Gammadaan maatii sooreyyii irraa dhalate. Goofaree isaas filatee shurraaba surreetti suuqqatee Samiiraa dubbise. Samiiraan nama maatii ishee dhabee qobaa daandii irra jiraatuun fakkaattu. Yommuu seeqxu ofirraa buuteeti akaayii bitadhu ittiin jette. Innis laaqana nyaannu jedhee yommuu ishee gaafatu akka kolfuu tokko taate nyaadhaa ittiin jettee deebisteef. Akaayii ishee shinii tokko irraa bitee qarshii 30 laateefi bara sanatti qarshiin 30 sangaa coom gabbataasaa bita ture. Samiiraanis yogguu harkaa fuutu gonkumaa amanuu hin dandeenye. Maalitti godhu jettee yeroo gaafatu si fayyadaa itti fayyadami jedhee deebiseefi achumaanis dabalee na hin baqatiin Gammadaan jedhama gammeenaan jechuu dandeessaa jechuun ija jaalalaatiin yogguu isheetti maqaa isaa himatu isheenis deebisuun aboo ana maqaa Samiiraa naan jedhu ati immoo Samoo naan jechuu dandeessaa jettee deebisuufiin lamaan isaaniiyyuu keessa waan ta'e akka wal qabataa jiru isaan keessaa ni beeksisa. Innis deebisee bor asitti na eegi dhufeensi arga Samoo jedhee yerootti dubbatu. Samiiraanis deebisteefi hayyee garuu akaayii kana lammata hin gurguru qarshiin ati naaf kennite suuqii tokko naaf bana beellama kees baay'eetti nan eega jettee lamaanuu addaan bahan. Gammadaanis ganamaan ka'ee dhagaa tokkorra taa'ee Samiiraadhaan eeggachuutti ka'e. Samiiraanis maallaqicha keessaa gadi lixoo bareedaa fi koongoo gurraattii suuraa billaacha qabu uffattee waanuma addaa taatee dhufte. Abbaan Gammadaas mucaa akaayii gurgurtu waliin ilma isaa yeroo argu wayyoo nan salphadha jedhee iyye. Gammadaan jaalallisaa isa duraa caalaa mataarra saba'e. Ilmoo namaa rakkinuma malee kan fokkisiisu hin jiru jedhees garaa isaatti yaada. Samoo koo jechuunis ishee argeetti marame. Samiiraanis haala keessa jirtuu fi bakka isheen bultu ilaaltee gammee koo ani guyyaa tokkoyyuu si faana dhaabachuuf gonkumaa siif hin malu. Ati mucaa sooressaati. Sanarratti ati kiristaana. Amantiin keenyarree wal adda. Kanaaf adaraa kee jaalala na hin qabsiisiin. Madaa seeqeen of dagachiisuu qabu hedduun qaba. Yogguu ittiin jette gammeen isa abbaansaa argee danfa itti gale quba hin qabu ture. Harka Samiiraasaa qabatee bosona guddaa tokkotti gadi geesse. Uffata isaas ofirraa yaasee uffata xiqqaa qaama isaa dhorku qofa sanbifate. Samiiraanis ija qabatte. Gammeen itti fufee na ilaali guyyaan dhaladhe sana uffati xiqqoo qaama koo dhoksitu kuni na waliin hin dhalanne. Onneen laphee koo keessa jirtu garuu addunyaatti na faana dhufte. Uffataaf qabeenya malee hafuura koo baafachuun jiraachuu nan danda'a. Garuu onnee koo malee hin arganu. Ati onnee kiyya qofaa laali. Onnee eenyu naaf kennuu hin dandeenye siifis booji'amteetti. Anii fi ati immoo dhugaan wal jaallannaan onneen koo yoo dhaabbatte gargar baana. Sun immoo anaaf du'a lubbuuti malee jiraachuus hin fedhu ittiin jedheen. Samiiraanis uffata gammee lafaa fuutee itti uffifte. Mataasaa harka ishee lamaaniin ofitti hirkistee hidhii isaa keessa maxxas gootee dhungatte. Jaalalli lamaan isaanii onneerra isaan sirbe. Waca simbirroo dhaggeeffachaa Samiiraan ol gara samii ilaalaa jilba gammeerra ciiftee addunyaa kana dagatte. Yeroo miidhagaas erga waliin dabarsanii aduun dhiinaan wal hammatanii tiksituu loon eegdu faana gara qe'eetti deebi'an. Samiiraatiin mana jijjigaa sharaatiin ijaarame dubartoota 5 ta'anii keessa galan yeroo eeggatuuni gammeen mana sadarkaansaa eegame nyaata gaggaarii waliin isa eega. Addunyaa garaagaraa Samiiraan gammee harkasaa qabdee mana isaanii jijjigaa sana qubaan itti agarsiifte. Gammeenis yogguu mana ishee argu laphee isaatu cabe. Waan godhus wallaale. Samiiraanis za'aan waan adeemee jiruu fi galii boru walagarraa sin yaadammoo jettee ija isaa keessa jaalalaan ilaalaa gaggeessite. Gammeenis mana yommuu ga'u abbaan isaa abidda uffatee isa eege. Gammeen waan dargaggoomeef bilisummaan dubbachuu eegaleera. Abbaan isaas itti fufee mucaa kashalabbee abbaa fe'ee faana naa ooluutti kaate yogguu jedhuun gammeen jecha isaa homaattuun lakkoofne. Harmee isaattis as galagalee harmee
hafuusaa onneen kiyya mucayyoo kanaaf booji'amee jira ittiin jedhe. Aariin abbaa isaa funyaan irra waan ga'eef kophee fuudhee darbatee adda gammee keessa rukute. Intala magaala miilla tokkoon dhaabdu kashlabbee eenyummaan isheen beekamneef oduu akkasii natti haasoftaa isayyuu hin qaanoftu ittiin jedhe. Addi isaa xiqqoo dhiigus abbaa anaafis ammoo duuti iyyuu addan baasu ofumaan rakkatiin nuyi adda baasuuf gonkumaayyuu hin dhama'in jechuun gammeen abbaa isaatti deebise. Abbaan gammee ol utaalee ka'uun amma dafii mana kanaa ba'i jedhee shimalatti fudhate. Haati isaa immoo ol kaatee gidduu seen lamaan isaanii erga tasgabbeessitee booda gammee jettee ilaa dhala koo siin fuudha eenyullee si dhorkuu hin danda'u fuutees akka na boonsituun barbaada garuu mucaa si hin madaalle waliin akka ati ulfina keenya salphistuun barbaadu abbaa kees dhaga'i harmeen ittiin jedhe. Gammeen garuu ammasitti deebise anaaf ishii du'a lubbuutu adda nu baasa jechuun xiiqii qabate. Abbaan gammees deebise anaaf intala kana keessaa tokkoo keenya filadhu ittiin jedhe. Yommuu inni harmee isaa laalu isheenis yaada kanarraa addan qaba. Gammeen jaalala kichuu akka dammaa itti mi'aa jirtu akka ililliitti bareeddu gonkumaa dhabuu hin feene. Ganamaanis ka'uun gara beellama isaatti deebi'e. Waan isa quunname hundumaas Samiiraatti hime. Samiiraanis isanni jaalala isheef mankararuu argite baay'ees gadduun na dhiisii ittiin jedhe. Inni garuu ija ishee keessa laalaa samoo si dhiisuu miti narraa fagaachuu kee yaaduun fedhu akka na jaallattuuf akka natti heerumtu qofaa natti himi yeroo ittiin jedhuun Samiiraanis deebistee ati addunyaa koo kanan irra jiraadhu mucuca onnee koo kanan sirratti kufu siif jecha yoo ta'e malee sirraa adda ba'uuf si obsuu hin danda'u. Gammee koo ani umurii koo keessatti jaalallee akkasii na qunnama jedheen gonkumaas tilmaameen hin beeku ammas abjuu keessa waan hin jiru natti fakkaata jettee deebisteef. Onneen gammees ol utaaltee dhiichi quba Samiiraa shanan quba isaatiin simsiisee gara mana isaanii onnee isaa dhiibee deeme. Yommuu balbala irra ga'u harmeensaa obboleettii isaaf rifeensa dhoote. Abbaan isaa raadiyoo Fiiliipsii gurratti qabatee taa'ee dhaggeeffata. Haati isaa yommuu isaan argitu ija tuffiitiin miillaan gamataatti ilaalte. Abbaan isaas ulee fudhatee duukaa ka'e. Samiiraa fi gammeen fiigichaan kottee na baase jechaa qe'ee lakkisanii sokkan. Kanaan booddees Samiiraa fi gammeen haala hadhooftuuf jireenya eelaa qabu qabatanii biyya isaanii irraa godaanan. Kanuma keessa jaalala isaanii namni hin hinaafne hin jiru. Jaalalichi miira saaraan bulluqee kan qabbanaa'e miti yookiin immoo tuullaa maallaqaa irra ciisanii waan fedhan bituus miti. Isaaniif jaalalli duwwaa keessatti gammachuu daangaa hin qabne qaba. Kuni galeeraaf gonkumaas waliin obsanii amantiin isaanii adda ta'us onnee isaanii adda hin baafne. Erga biyyaa ba'aniis konkolaataa marchadisaan magaalaa Jimmaa ga'an. Karaan gibee fokkisaa fi caccabaadha. Jaalalli isaaniis ho'aa wanna tureef walammachuun walitti maxxananii magaalaa Jimmaa seenan. Hiriyaan gammee achii daldalee waan buluuf tariyyoon argadhe jedhee abdiidhaan deemaa turan. Konkolaataan isaan fides bakka mandaraa jedhamtutti isaan gate. Lamaan isaanii homaayyuun sodaatan. Samiiraan gammeetti of abdate. Gammeen immoo isheetiin dhaadata. Qarshii 80 qofaas kiisii isaanii keessaa qabu. Gammeen mucaa manaatti qananiidhaan waan arge nyaatee boonee bulee guddate. Jaalalli garuu itti gaafatamummaa guddaatti laata. Qarshii sana keessaas qarshii 10 mana xiqqoo kireeffatanii hojii barbaaddachuu eegalan. Samiiraan daldala irratti qaxalee waan taateef buna danfistee gurguruu eegalte. Gammeenis mana mukaa tokko keessatti qacaramuun jireenya dhiibuu jalqabe. Turtii waggaa tokko boodas Samiiraan intala bareedduu tokko deesseef. Wanti hundus darbee manni isaanii bal'atee hanga hoteelaattis jijjiirame. Beekamtii guddaas naannoo isaanii keessatti gonfatanii atakaroo fi waldhibdee gidduu isaaniitti uumameen beeku. Jaalallee reef jaalala eegalan fakkaatu. Intalli isaanii Leensaan jaalalumaan guddatte. Gaaf tokko gammeen intala isaa waggaa 2 harka qabatee deddeemsisee yeroo gara manaatti deebi'u Samiiraan kuftee diriirtee jirti. Gammeen dhaabiitti bishaan ta'ee hafe fiigee biratti lafa dha'ee samoo koo jechuudhaan gadoode. Itti fufa. Jaalatamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 asoosama gabaabaa mata dureen kirkira jaalalaa jedhu kanatti kennaa darajjiin barraa'ee itti akka bohaartan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Guyyaa har'aa kan isiniif dhiyeessine kutaa 1 hanga 4 yeroo ta'u yeroo saxxaanutti immoo kutaa saxxaan waan isiniif qabannee dhiyaannuuf yaada asoosama kanarratti qabdan komentii jalatti nuuf barreessaa jechaa guyyaa har'aaf qophiin qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaatti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti Rabbii addunyaa kanaaf araara isaa deebisu jechaa turtii gaarii.
warri kun hey warri kun warran